Itoophiyaa gama kaabaa keessatti wal waraansi battalumatti akka dhaabatu ministeerri dhimma alaa United States Anthony Blinken irra deebi'anii gaafatanii jiru. Kanas marii pireezidaantii biyya tokkummaa Araboota Imireetotaa Mohammed bin Ziyad waliin gaggeessan irratti ture. Blinken tiwiitarii ofii irratti har'a akka barreessanitti deeggarsa Yukireeniif taasifamuu fi wal waraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa atattamaan dhaabachuu akka qabu dabalatee dhimmootii naannoo adda addaa irratti pireezidaant Mohammed bin Ziyad waliin marii gaarii taasifneerra jedhan. Blinken ibsa kaleessa baasaniin namoota rakkatan hundaaf gargaarsi namoomaa danqaa tokko malee akka dhaqqabu lammiiwwan nagaa eeguuf tarkaanfiin akka fudhatamu akkasumas humnootiin Eertiraa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa akka ba'an gochuuf jiloonni walgahiirra jiran waliigaluu akka qabanis gaafatan. Hoogganoonni gameeyyiin adda bilisummaa uummata Tigraay wal waraansi akka dhaabatu gargaarsi danqaa tokko malee akka seenuu fi waraanni Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'u gaafataa turan. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa gama biraatiin sochii gargaarsa namoomaa Tigraay keessatti gaggeeffamu to'achuun dirqama heera mootummaa ta'uu ibsa. Dubbi himaan mootummaa Itoophiyaa Laggasa Tulluu feesbuukii irratti akka maxxansanitti mootummaan nageenya uummata Tigraay keessaa eeguu fi hojiin gargaarsa namoomaa achitti gaggeeffamu to'achuun dhimma mariif dhiyaatu miti jechuu isaanii Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaaseera. Sagalee waraana bilisummaa Oromoo haran koleessa 27/2022 isin dhageessisu ani Dooyi Oromooti. Irree fi abdiin saba Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti tarkaanfii humna diina Oromiyaa keessaa qulqulleessuuf fudhatu jabeessee itti fufee jira. Humni shiftaa rasaasa waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu dadhabee waan qabee gadhiisu wallaaluun aariin injifannoo dirree lolaa irratti dhabee aleellaa qilleensaan uummata nagaa fixu haaloo isaa ba'ataa jira. Waboon zoonii giddu galaa aleellaa guddaa godina lixa Shaggar Ona Jibbaa cinaa magaalaa Shananitti onkololeessa 23/2022 fudhateen humna diinaa akka hin jirre godhee du'aaf madoon adabuun qabeenya diinaa hedduus galii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo taasisuu danda'eera. Lola kanaan humna diinaa torba battalatti waajjis 11 madoo ulfaataan adabuun diina gargar tamsaaseera. Irree fi abdiin saba cunqurfamaa waboon zoonii kibbaa humna birgeedii tokkoffaan lola jajjabaa onkololeessa 25/2022 diina irratti baneen koonyaa Gujii Bahaa ganama sa'a 2 eegaluun hanga sa'a 4:30 diina maqaa bobbaatiitiin kaampii Mugaayyoo keessa sochootu irratti dhukaasa baneen loltoota diinaa hedduu ajjeesuun kaanis harkaan qabeera. Lola kanaan qabeenya diinaa hedduus dhuunfateera. Gama meeshaatiin qawwee keemmii 20, qawwee Turkiyaa 4, rasaasa PKM 5,000, rasaasa Dishqaa 2,550, rasaasa Moorootorii 2, booji'amtoota waraanaa 2 fi madoo 2 harkaan yoo qabu kanneen kaan du'aan adabee jira. Lolli hanga walabummaa itti fufaa injifannoon dhiigaa fi lafeen dhufa. Qondaalonni Somaaliyaa roobii kaleessaa hidhattoota ISIS 2 garee shororkeessummaa Al-Shabaab bakka bu'uun ajjeechaa raawwachuu isaaniin yakkamaa ta'an ajjeesee jira. Ajjeechaan kun qaama duula waraanaa mootummaan Somaaliyaa hidhattoota kanarratti gaggeessu keessaa tokko ta'uun ibsameera. Akka waraqaan mana murtii jedhutti Adan Mohammed Ali Mahamud jalqaba bara 2010tti Al-Shabaabitti kan makame yoo ta'u boodarra garuu bara 2015tti garee ISIS keessaa kan ba'e akka ta'e ibsameera. Mohammed Ali Mohammed Farah immoo olola garee kanaa karaa ergaa iccitii qabuun aappii miidiyaa hawaasummaa Telegram jedhamu irratti eegalaalee booda qofadha ISISitti kan makame. Abbaan alangaa waliigalaa kan waraanaa Abdullaahi Kamee mana murtiitti akka himanitti lamaan isaanii giddugala Somaaliyaa fi magaalaa guddaa Moqdishoo keessatti ajjeechaa lammiilee nagaa fi qondaaltota mootummaa irratti raawwatamaa ture keessaa harka qabaachuu isaanii ibse. Sudaan keessatti bulchiinsi waraanaa aangoo kan itti qabate waggaa tokkoffaa ilaalchisee hiriira kibxata kaleessaa ba'ame irratti humnootiin nageenyaa gaaza mimmaansu waan fayyadamaniif namni tokko ajjeefamuu gareen dooktorootaa tokko beeksisee jira. Erga hoogganaan waraanaa Abdul Fattah al-Burhaan aangoo qabatanii as Sudaan hiriira farra fonqolcha mootummaa yeroo torban tokkotti dhiyaatu gaggeeffamaa ka ture yoo ta'u tarkaanfiin humnootii nageenyaatiin fudhatamu yoo xiqqaate mormitoota 117 galaafateera. Aangoonni biyyattii gaafa kibxataa tajaajila intarneetii deebisanii guraniiru.
lammiileen Sudaan kumaantamaan lakkaa'aman deemokiraasiin akka argamuuf iyyatan kun kibxata kaleessaa daandilee guutuu biyyattii irratti hiriiruun waggaa fonqolcha mootummaa irratti ammas intarneetiin addaan cituusaa mormii dhageessisan. Koreen giddugaleessaa ka dooktorota Sudaan akka jedhutti magaalaa Omdurmaan keessatti namni mormii dhageessaa ture tokko taankii humnootii nageenyaatiin rukutamee ajjeefamuu namni 3 immoo madaa'uu ibseera. Koreen kun akka jedhutti lakkoofsi namoota mormii waggaa darbe gaggeeffameen du'anii 119 ga'uusaa ibse. Leellaa Raashaan halkan edaa bu'uuraalee elektirikaa irratti xiyyaafate Yuukireen irratti raawwattee booda naannolee biyyattii hedduu keessatti itti fayyadamni humna ibsaa daangessuusaa dhaabni enerjii mootummaa Yuukireen har'a beeksiseera. Kaampaaniin humna elektirikaa kan Yuukireen akka jedhetti haleellaan gaggeeffameen miidhaan dhaqqabe meeshaalee biyyattii waaltaa keessatti argaman ni dabalata. Neetwoorkiin garmalee hojiin akka ittiin baay'anne gochuuf akkasumas dhaabileen miidhaman salphaatti akka sirreeffamuu danda'anitti tajaajilli fayyadama ibsaa daangeffamuun barbaachisaa ta'uun ibsameera. Haleellaa haaraan kun Yuukireen irratti kan raawwatame pireezidaantiin biyyattii Vilaadimir Zelenskii hojjetoota damee sanaa tattaaffii humna ibsaa tasgabbeessuuf taasisan eega galateeffatanii booda. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayidenii fi giti isaanii kan Israa'el Isaaq Herzog roobii kaleessaa Waayit Haawus keessatti marii gaggeessaniin waa'ee sodaa Iraan uumte ilaalchisee dhimmootii nageenyaa adda addaa irratti dubbatan. Mariin kunis weerara Raashaan Yuukireen irratti raawwatte Iraan deeggaruu ishee of keessaa qaba. Yuukireen xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii Iraan kanneen lammiiwwan Yuukireen irratti haleellaa geessisan faccisuuf kan oolu caasaa ittisaa qabdu Israa'eliin kan gaafatte ta'us Israa'el garuu diddee jirti. Herzog gama isaaniin sodaa Israa'el uumte Israa'el bira darbee fagoo deema jedhanii gara meeshaa nikuleeraa fi meeshaa waraanaa lubbuu namaa galaafatan kan Yuukireen keessatti lammiilee nagaa ajjeesaa jiru dhiyeessuutti ce'uu jedhan. Raashaan xayyaara nammaleeyyii yookaan diroonii Iraan gargaaramuudhaan guutummaa Yuukireen keessatti haleellaa raawwachaa akka jirtu aangoonni Yuukireeniif biyyootii gama dhiyaa mirkaneessanii jiru. Waraansi Itoophiyaa keessaa hawaasa addunyaatii fi biyyoota akka Yuunaayitid Isteetsitti yaaddoo cimaa galcheera. Lolichi akka hatattamaan dhaabbatus gara marii nagahaatti gareen lamaanuu akka deebi'an dhiibbaa gochaati jiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa isaatiin biyyootaan alaa dhimma biyya kiyyaa keessa seenanii jiranii jechuudhaan san balaaleffachuuf akka hiriirri mormii bakka adda addaatti bahamu godhaati jira. Karaa biraatiin mootummaan Eertiraa daangaa Itoophiyaa keessa seenee humnoota adda bilisummaa uummata Tigraay loluun mormii hawaasa addunyaa ijoo ambiraa ta'eera. Maaliif hawaasni addunyaa kun dhimma kana irratti itti dhimmatee itti xiyyeeffate maaltu sababa ta'eef waan kana irratti maal irraa argatu maaltu jara cinqe? Baay'ee jedhamuu danda'a. Maaliif isa addunyaa kana sammuu ilaallu biyya adda addaatu jira. Biyya adda addaa kun Itoophiyaa wajjin interest adda addaa qabu. Gareen tokko gara waggaa 100 walii relationship wajjin qabna. Gareen tokko deengaddeedha. Inni kaan economic interest dhalleera which is very minimal. Itoophiyaan baay'ee exportii waan gootu hin qabdu. Dhaabdes wanta biyya lafaa miitu hin qabdu. TPLF utuu mootummaarraan ga'een waggaa 17 lolaa ture. Addunyaan baay'ee gargaaran especially the western kan jedhaman kuni. Maaliif gargaaru yeroo sana isaanii communist regime mangistuu lolaa jiru. Is within the global package of East Europe kana kuffisuudhaaf Soviet Union Yugoslavia kuffisuudhaaf the Soviet sphere of influence kana kuffisuu irratti jedhanii wayyaanee was the good tool kan isaan itti dhimma ba'anii mootummaa mangistuu kuffisuudhaaf. It's not about wayyaaneen dimokiraatii ta'ee Itoophiyaa dimokiraasii hin ta'in Soviet satellite kan ta'e mangistuu kuffisuudhaaf jedhanii waggaa 17 wayyaanee gargaaranii. Waggaa 27 akka taa'anii dhufanii booddee amman isaanii TPLF itti cichanii not necessarily because Abiy has different ideology yookaan Abiy Westidhaaf ideology gadhee fidee dhufetu hin ta'in just because they are close to the previous regime wal qabatanii maatii mataanii walma keessa jiraatanii. Kanaatiif amma immoo namni akkasii yuunfaa du'eera mootii jettu baay'ee rifatanii jarri kun.